jajjabaannee dhiironni tuffatte firaa dhorkuudhaaf wanni muuza nyaannuuf. Ammaan tana kadhalaan lafa qabattee dubartiin lafa qabattee yaa rabbi jaarsa mana gayaa na fidi jaarsa nagaa na qabi jechuu jirtu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni khayyaa ka'aasiin na daawwattan hundinuu bakka jirtanitti nagaa fayyaa qabaadhaa isin jecha. Arragaa dhufnee jirra. Jalqaba hootaatti muuza nyaadhaa isin jala. Jalqaba muuza hootaa nyaadhaa isin jenna bakka jirtanitti nagaa fayyaa qabaadhaa. Akkuma beekamu gaa kaleessa viidiyoo waraabne turre. Viidiyoo kaleessa waraabne irratti waan ajaa'ibaatu nu mudate. Mudannoo ajaa'ibaati. Jajjabaannee dhiironni tuffatte firaa dhorkuudhaaf wanni muuza nyaannuuf. Asumaanuu muuzni bu'aa hedduu qaba. Kaleessa hamdiyaan jechuudha. Akka malee na goote. Akkuma isaan harkaa turtan sana. Mee isin dubartiin dhugaa rabbi akkas nama godhuun numa tolaa jettanii yaadtanii mee fira dhaabaa laala. Nam tokko yeroo inni jaala isin gaafatee waa'ee jaalaa isin dhiyeesse obboleessa namatti erguun diinummaadha. Diinummaa. Fakkeenyaaf amma isin yaa'u maalitti hubatteeti fakkeenyaaf ani jaala qofaan gaafadhe waan biraata kan gaafanne jaalaan dhufeen si gaafadhe san na rabbashee bakka dalagaa na jeeqeettee obboleessa na fidde jechuudha bakka sanatti amma sanuu bilbila isin na jalaa kaaftee dhufuttiin jira naan jettee walii baallamne bakka baallamaatti obboleessi deemaa na dhufee jechuudha. Akkuma kalee waliin agartan sanirra turee jiru bil. Innaa kanaaf isin takka akkas gootanii beektanii namni jaalattan namni naman jaalan hin jiru. Namni hundinuu jaalataniiti bira dabartan. Innaa namna jaalattan tokko obboleessa dirtanii beektanii fakkeenyaaf kakaratti isin kallafee wasa isinii barumsaa deemuu fa'aa ta'u isinii gartee fedha isaan qabne yaa'u tokko nama gartee isin jeeku yoo ta'e dhugaa obboleessatti himachuun ni jira dabree anamma jaalaan si gaafadhe natti heerumtaa si jaalachaan ture kanaafuu sittiin arraan tan himachuu deema deebisaa naa kanne jeetiniin isiidhaaf baallan kana jechuun an sittiin heerumu sin barbaadu bas malee obboleessa namatti ergu jechuun maal jechuudha kana qaqqabaa laala namni jaalattan tokko isin nama jaalattan tokko yookaan jaalachuu saabaattan nama jaala isin gaafate obboleessatti ergu maal barbaachise bas obboleessatti ergu maal barbaachise walumaa galatti ani fiin qaqqabe malee silaa kaleessan waa'ee dubboo ture ammallee barbaachisaa taanaan akka inni beekutti obboleessan jechuun ni na dabachiisaa jechuun sirriitti isin galaa miti garuu immoo walumaa galatti isin dhalaan na malee isi malee bas dhalaan hin jirtu isi malee dubartiin hin jirtu maa barbaachisa obboleessa nama fiduun an jaalatummaan si sunuu kaayoo barbaadde funyaa hin naa baatu jechuudha maaliif namni jaala nama gaafateef tumamuu qaba jaala nama gaafateef diinama ta'uu qaba inni ogoowwan obboleettiin yoo itti himatte nama jaala isii gaafate tokko isiin tumne isiin reebne jaalaan dhiyeesseef badiin takkitti yoo jiraatte gaa bakka dalagaa dhaqee gaafachuu san qofa dalagaa irraa na jeeqee bakka dalagaatti sun jeequmsa yaama gaafachuudha gaa'ee fi deebii bas afaan naa deebisuudha qabdi malee wanni itti nama obboleessanitti ergituuf maaltu jira mee isin akkamiin laaltan amma isin tun mee isin dogoggora qabu moo anaa dogoggora qabu ana kajaale isii gaafatee bitii qaba leanna waan jaalumaan gaafadhe malee waan biraa takka illee hin gaafadhe sila waa'ee kiyyaa isinii beeka malee isin ni hin beektu fakkeenyaaf inni nama muduraa'u kana jaartisaa biyyaalaa ergee jiru nama jaartisaa ergee jiru yoo hajaamullee taate namni beeku isin jechuudha waa'ee kiyyaa isaa beeka isinii beeka malee isin hin beektu arraan tana isin maalirra dhaabbattee na dararee na cinqeettee obboleessa na fiddeef maal inshaallah isin gana jaala waan jaanee fi jaarsa waan jaanuu jaalallee waan jaanuu arkuun teessu maaliif jennaan nama dhufee seeraan isii gaafate badii jijjiirtee obboleessatti fidde jechuudha isin galaame kanaaf anammoo inni dhufeef isuma sanuu silaa baallameef jechuudha dhugaa sanatti himee yookaan hanga isin obboleessatti ergisan san silaa isin ni dalaala malee silaa tarkaanfii warra inni fudhatu garuu haa ta'u isuma sanuu isin galaa miti tabiraa fideetinan akka dhalaan dachii rabbi guutaatti
سيجلامي فولسي درتي فولسي درت إسي برت تاعي فولسي درو أوفي إسي جرسيس أكره لان برات إسي كاب تجو مال بيم بريدنا خم كابدي نو بونتسين بريدنا مال كاب بريدنا خم كابدي بونا فيدي لان دتشي غوتو كذا تنبيتو سين سنجلامتي أنا أرانتنا وما فيته يوتاتي سين أرانتنا obboleessana fiduun qabu turte obboleessana erguun qabdu barbaachisaa taanaan ifuuf as baatee nagaafachuu qabu turte jechuudha. Innaa daawwattoota keenya kanumaaf isin warri gartee Sumayya balleessitee jaartii duraa wanni ergiteef talamadaa fiduudhaaf sitti qeessitee dawaa keetii jechuu jirtan. Kana jechuun bar boru ganama akkaan tabiraa fidu jechuudha. Isni nagaru jiraawu. Isni galaami. Sumayyaan isii ta telefoona cufatte. Isii ta gartee warra isaanii hundatti himattee waraqaa irraa fuudha jettee waraqaa irraa fuudha jette. Haana yeeku jetteetu anis nama bar dhiinna dalagaa barti qolleeta. Saniin na gabbaase malee an Sumayyaa hiikuu fedhee siimi. Sumayyaa irra fuudhuu fedhee siimi. Dhugaa jireenya firaa jiruudhaaf taraa duraa isii yoo erguu kuyya dogoggora ta'e dogoggoreetiin jira. Na dubbisii jeen na dubbisuu dhiistee kanan dubbisin deebitee warra isaanii bilbiltee warra isaaniitiin maal jetteen waraqaa isaarraa na fuudha bara qaraas ani sumaa hin barbaadu waan jette dhiyeessite jechuudha gara warra isaaniitiin hanga warri isaanii mana warra hanga dhaquutti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha kuni fedha kiyya qabaachuu dhabu agarsiisa jechuudha. Isiin anumaa hin barbaadu barbaada kiyya hin qabu. Kanaaf jechaan anis tarkaanfii kana fudhachuu eegale jechuudha. Ammanumaa akka waan gartee tarkaanfii milkaa'uudhaaf deemuutti dubartiin as lawaa gaafa dhutee jira jaalallee isuuf hundinuu hayinumaa karaa na tumsiisuufa karaa kana deemte jechuudha. Jaalallarraa qeebaluu dhiistee si qofa dhalaan yoo sambiyaa si qofa dhalaan boru ganama ta biraa fidee si garsaan. Meeqaa jiraatis ta'ee rabbi na fidii yaa rabbi jaarsa namaa ta'etti meeqaa jira dhalaan dachii rabbi tana guutu ta jaarsa namaa malee ni uunfeen hedduu jira jechuudha dhalaan sini galaami. Kanaafi an arraas boruus yoo Sumayyaan dhuftee na dubbistee karaa silaawu adda fagaanne Sumayyaan waan gartee gamana deemuudhaan qabdu warra isaaniittis himattee tarkaanfii san fudhachaa jirti waan ta'eef gara kiyya deebuu silaa qabaatte naaf dubbistee turte ilaa karaa san hin deebtu turte ta Sumayyaa achuma lafa kaayaadha dhiisa waa'ee Sumayyaa amma an gufuun gartee anjaala gaafachuu irratti na dhuftu tuni numaan dabratanaas immoo hamdiyaan akka waan gartee dhalaa maali dhalaa gartee ni jiraami dhalaa warra tujjaaraa ka ta warra waa qabu bar boona warra isaanii waa qabu sanii fi warra isaanii gurguddaa sana jecha nama karatti isii dubbisees bara bar tokko karaa na kallafe biraazarii isiitiin ka obboleessa kiyya bara baruutu kana karatti na cinqa gisee na karaa deemu siin jaadha maree naan jaajee dhalaa warra waa qabuutu ifa kaabbada ni jiraami dhalaa warra tujjaaraa ka ni jiraami akkasitti saniif seete moo maal jechuudha obboleessa kee bakka dalagaa maal bakka dalagaa ni harkattanii isin nama isin barbaadu barbaadamtanii jaalaaf isin barbaanne karaa kanaan dhufu yeroo ammaan tana kadhalaan lafa qabattee dubartiin lafa qabattee yaa rabbi jaarsa nagayaa na fidii jaarsa nagayaa na qabi jechuu jirtu isin tokkicha harkattan itti dabdan jechuu faallaa itti dabdan inshaallah gaanii agarra atis mee ka dhufee gartee si dhufatu laalla waliin jirraamti ka dhufee si laatu laalla an ammoo boru ganama jechuu boru ganama ta biraa fideen isin agarsiisu ta'a. Kanaafuu aarri amdiyaadhaa muuza nama dabalachiisa. Kootaa nyaadhaa asumaanuu muuza kanaa isin hin jennu. Maaliif jennaan waa hedduuf bareedaadha muuzni waan ta'eef. Isin galu jiraami. Kanaaf boru ganamaan ta biraa fidee si garsaa yoo amdiyaa taate. Immoo obboleessasii yoo dhan irraan kafalle kaa arguuf jiraattan isinuu. Anis inninis ilma dhiiraati. Dubartiin ni jaallata. Dubartii ni barbaada. Dubartii wajjinis deema qofa. Isin galaami. Kanaaf isa waliin jirraa wal agarraa'u naaf inni tasaa tanaaf isa achumatti isa. Haleessa barramma manguddoo addaan dhorke malee manguddoo ni gidduu dhufti san santu addaan dhorke gwaanti waltumuu jiru san malee sila waa hedduu turee sila haleessa osoo manguddoo addaan baasuu baatte. Kanaaf isaas wal agarraa
bal'inatti jechuudha. Waan kana ta'eef nuuza kanaa umma aarsaatiifin isin galaami tasaa waliin dachaana kanaaf amdiyaa malee samdiyaan biraa akka jiru beekuu qabdi. Kanaaf daawwattoota kiyya tasaanii walitti dhufnaa walitti dachaanaa isiniin jaa warri gartee chaanala kiyyaaf haaree taatan sabsiraat godha laayik godha koomantii babbareedduma tagartee miira keessa nama galchine nu barreessaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.